Ashama harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota AJM akkam jirtu nageenya rabbi guddaan isinirraa haa jiraatu jecha anolee global media irraa oduulee biyya keessaa fi addunyaalessaa qabannee isiniif dhiyaanneerra oduu guyyaa irraa kan isinitti himu Antolchaa Hussein Maddaatiin hanga xumura oduu kennaatti nu faana turaan affeerraa kennam. Daawwattoota keenya kabajamoo oduu guyyaa irraa isinii dhiyeessinu keessatti waa'ee filannoo ilaalchisee kallattii afran mootummaan kaahee fudhatama akka hin qabne Jawaar Muhammad dura dhaabbachuu fi akkasuma waa'ee COVID-19 Itoophiyaatti maal fakkaata kan jedhuu fi oduu biyya alaa tokko kan isin biraan geenu ta'an daawwattoota keenya kabajamoo tamsaasni idilee guyyaa guyyaan AJM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha warri karaa Facebookaatiin hordoftani immoo page Facebook keenya like follow godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabannee isinii dhufneetti isin ceesifna. Guyyaa irraa mootummaan Itoophiyaa haala filannoo itti dheereffatee umrii bulchiinsa isaa aachisiifatu irratti paartilee morkattoota waliin mari'ataa jiraachuun dhagahame. Marii mata duree COVID-19 filannoo dheeressuuf filannoowwan seeraa jechuun gaggeeffamaa oole. Sababa COVID-19 filannoo fuulduraa gaggeessuun rakkisaa ta'uu mootummaan filannoowwan furmaata 4 paartilee siyaasaatiif dhiyeesse. Marii mata duree COVID-19 filannoo dheeressuu fi filannoowwan seeraa jechuun bakka muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed argamanitti mariilee morkattoota waliin gaggeessaa oole. Itoophiyaan bu'uura seeraa mootummaa hanga xumura adoolessaa bara 2012tti filannoo gaggeessuuf dirqama kan qabdu yoo ta'e illee weerarri COVID-19 sadarkaa filannoo adeemsisuu hin dandeenyerra ga'uun seeraa fi dhugaa wal simsiisuun adeemuun barbaachisaa ta'uun eerameeti jira. Itti aanaan abbaa alangaa waliigalaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos rakkinichi bifa seera mootummaa otoo hin faallessin furuuf filannoowwan furmaata 4 lafa ta'aniirus jedheeti jira. Tokkoffaan mana maree bakka bu'oota uummataa bittanneessuu, lammaffaan labsii yeroo muddamaa labsuu, sadaffaan seera mootummaa fooyyessuu fi afuraffaan turjumaana seera mootummaa gaafachuu fa'i. Egaan daawwattoota keenya dhimma kanarratti hayyoonni hedduun waa'ee kana barreessaati jiru. Hayyoota Itoophiyaa osoo hin taane hayyoonni sabaaf sablammoota biyya san keessa jiran hedduun waan hedduu katabaat jiru. Hayyuun keenya obbo Jawaar Muhammadis waan kanarratti waan jedhe qaba. Mi'aanis yaadota hayyoota Itoophiyaa waa'ee kanarratti katabaa jiran keessaa yaada hayyuun keenya obbo Jawaar Muhammad barreesse gaggabaabsee gurra isin buusa. Fulbaana booda mootummaan maal ta'a jedhee Jawaar barruu kana kan eegale filannoo dhumaa hagayyaatti godhamuuf yaadame sababa koronaa gochuun hin danda'u jedheera boordiin filannoo. Akka heera mootummaatti ammoo mootummaan federaalaa fi naannoo amma jiran fulbaana 30 booda yeroon isaanii ni hobba'a jechuun paarlamaa fi manneen maree federaalaa fi naannoo barri hojii isaanii dhumate ni diigamu jechuudha. Hojii raawwachiiftuun isaaniin jaarame jirus barri aangoo isaa ni xumurama. Kanarraa ka'uudhaan gaaffiin lama ka'eera. Kan dura filannoo darbuun ni danda'ama. Yoo danda'ame hoo aangoo dabarsuu san eenyutu qaba? Kan lammataa hanga filannoon gaggeeffamutti mootummaan eenyuun hoogganama? Gaaffilee kanaaf fala duraan dhiyeessee jira mootummaan jedhe. Jawaar Muhammad fala mootummaan dhiyeesse afranuu akka hin dalagne qabxiiwwan gurguddaa armaan gadii kana lafa kaa'uudhaan wanni mootummaan dhiyeesse fudhatama akka hin qabne akeekee jira. Tokkoffaa akkaataa heera mootummaa keewwata 60tiin paarlamaa bittinsuu yaada jedhu mootummaan kan dhiyeesse keewwanni kun kan jedhu paarlamaa keessatti waliigalteen dhabame yookaan ammoo tumsi mootummaa jaaree ture yeroo diigamu muummichi ministeeraa paarlamaa diigee ji'a 6 keessatti filannoo haaraan akka godhamu gochuu danda'aadha. Garuu ammoo kana gochuun kan danda'u waggoota 5 jidduutti kaayyoon keewwata kanaa yeroo filannoon waggaa 5 asitti gabaabsuuf malee dheeressuuf miti. Kanaafuu falli tokkoffaan kun in hojjetu jedha obbo Jawaar Muhammad mootummaadhaaf deebii yoo kennu.
Obbo Jawaar ammas itti dabaluun qabxii lammataa akkas jechuun lafa kaa'e labsii yeroo muddamaa labsuun biyya bulchuu ka jedhee mootummaan dhiyeesse kunis in hojjetu akka keewwata 93tti weerarri biyya alaa yoo gaggeeffame jeequmsi guddaan uumame to'annoon alaa yoo ta'e takkaahu balaan uumame guddaan yoo qaqqabe manni marii ministeerota labsii yeroo muddamaa labsuun yeroo mootummaan rarraasee biyya bulchuudhaan danda'a kan kunis filannoo dabarsuuf furmaata in ta'u tokkoffaa labsiin amma jiru dheeressuuf koronaan yoo hammaate fulbaana boodas itti fufee qofa danda'ama lammaffaa osoo koronaan hammaate labsiin dheerateeyyuu yeroo mootummaa amma jiru dhumuu irraa hin hambisu labsiin yeroo muddamaa osoo itti fufeeyyuu raawwiin isaa hojii raawwachiiftuu mootummaa amma jiruun osoo hin taane qaama haaraa jaaramuun ta'uun dirqama jedha obbo Jawaar. Obbo Jawaar ammas qabxii sadaffaa mootummaa lafa kaa'ee akka fudhatama hin qabne yoo eeru heera mootummaa fooyyessuu isaa mootummaan jedhee guyyaa har'aa dhiyeesse inni kunis hin dalagu jedha obbo Jawaar Muhammad. Akka yaada kanaatti keewwata 54 kan umrii mana marii waggaa 5 jettuu san fooyyessuun tarii filannoo dheeressuun ni danda'ama kan jedhudha. Keewwata kana fooyyessuuf mana maree bakka bu'oota federeeshinii harka 2/3 akkasuma manneen maree naannolee sagalee keessaa kan 6 sagalee wayyabaan deeggaramuu qaba. Garuu adeemsi kun rakkoo fudhatamummaas qaba. Akkuma beekamu manneen maree federaalaas ta'e kan naannolee filannoon hatame paartileen biyya bulchuu harki dhibba qabate waan paartiin biyya bulchuu harka dhibba qabate har'a manneen maree kun filannoo dheeressuuf sagalee haa kennamu jechuun murtiin biyyoolessaa osoo hin taane kan paartii tokko yeroo aangoo fi dheereffachuuf godhu ta'a. Abbootiin irree biyyoota hedduu bifa kanaan heera mootummaa fooyyessuun term limit isaanii dheereffatanii aangoorra turuun beekamu. Biyya teenyatti garuu yeroon sirna abbaa irree waggoota 27 biyya dhiitaa irraa gara dimokiraasii ceena jennu kanatti adeemsi akkasii gongumaa fudhatama hin qabu jedha obbo Jawaar Muhammad. Qabxii afuraffaas kan itti fufe obbo Jawaar Muhammad heera mootummaa hiikuu inni jedhee mootummaan akka furmaataatti kaa'e kunis tokkollee fudhatama hin qabu hin dalagus jedha. Heera mootummaa kanaa hiikuuf aangoo kan laatame mana maree federeeshiniitiin heerri mootummaa waa'ee filannoo dheeressuu homaa waan hin jedhiniif kanarratti furmaata hiikoo heeraa barbaachisaa yaada jedhutu jira. Kunis hin ta'u sababni isaa waa lamaa fi kan dura manni maree federeeshinii waan heera irratti barreeffame hiikkaa isaa irratti atakaroon ka'e hiikkaa malee waan hin barraayin haaraatti barreessee hiikuu hin danda'u. Heera mootummaa irratti dhimma filannoo dheeressuu wanti barraa'ee hin jiru. Lammaffaa heerri mootummaa dhimma filannoo dheeressuu wanti hin katabiniif sababa qaba. Naannoo fi namoonni fi paartileen harka wayyaba qaban keewwata filannoo dheeressuu hayyamuu isaaniitti fayyadamanii umrii aangoo isaanii dheereffatanii sirna abbaa irree akka hin jaarreefi. Kan sadaffaa osoo hiikoon heeraa haa godhamu jedhames paartiin tokko qofti mana maree federeeshinii dhuunfatee waan jiruuf gochi akkasii fudhatama hin qabu. Filannoon dhimma paartilee wal morkan hunda laallatu ta'ee osoo jiru qaamni paartii tokkoon dhuunfatamee jiru murteessuun gongumaa fudhatama hin qabu jedha obbo Jawaar Muhammad. Kanarraa ka'uudhaan gaaga'ama heera mootummaa amma uumame kanaaf furmaanni seeraa filannoo achi butanii umrii mootummaa kanaa dheeressuuf dandeessisuu hin jiru. Gara biraan falli seeraa hin jiru. Falli yoo jiraate waliigaltee siyaasa paartilee jidduutti godhamu irraa madda guyyaan filannoo itti godhamus ta'e akkaataan mootummaan fulbaana irraa amma saniitti gaggeeffamu kan murtaa'e marii fi waliigaltee dhaabbilee siyaasaatiin qofa ta'a. Kanaan ala deemamnaan fulbaana 30 booda mootummaan utubaa heeraa qabu hin jiraatu jechuun obbo Jawaar Muhammad barruu isaa golabe. Obbo Jawaar Muhammad barruu isaa kanaan fala furmaataa jedhee qabxiilee afran mootummaan kaaheen tokkollee akka hin fayyannee fi akka fudhatama hin qabne jala muruun mootummaa kan harkatti qabuudhaan mootummaan kun fedhii aangoo dheereffachuu umrii isaa tursiifachuuf qabuun harkatti laamchessee jira. Daawwattoota keenya kanatti aansuun oduu tokko kan waa'ee koronaan Itoophiyaatti sadarkaa maaliirra jedhuu fi akkasuma oduu biyya alaa takka kan isiniif daballu ta'a. Amma waa'ee koronaa kana namni irraanfataa waan dhufe fakkaata. Garuu bineensi ammallee dabalaa malee hir'ataa hin jiru.
Bineensi kun Itoophiyaatti ammas ima dabalaa jira. Guyyarraa hangi namoota vaayirasichaan qabamanii dabalaatuma jira. Haa ta'u garuu namni waa'ee isaa haasa'uyyuu hifatee dhiisee jira. Carraa kanatti dhibeen kun babal'atee nama hedduu faaluu mala. Qorannaa laaboraatoorii sumudaa nama 766 irratti sa'aatii 24 darban keessatti gaggeeffameen nama 4 irratti vaayirasiin koronaa argamee jira. Haaluma kanaan Itoophiyaatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 130 qaqqabee jira. Waliigalaan namoonni vaayirasichaa irraa dandamatan nama 58 ga'anii jiru. Namoonni haaraan qorannaan sa'aa 24tti vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'ee afranu lammiilee Itoophiyaa kan ta'anii fi namoonni 3 Puutlaand irraa deebi'uun tursa dirqii Jijjigaa keessa kan turanidha. Namni afraffaan ammoo jiraataa godina Harargee lixaa aanaa gubbaa qorichaa yoo ta'u seenaa imalaa kan hin qabnee fi tuttuqqaa qabaachuun qoratamaa jira. Instituushinii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa fi Ministeerri Fayyaa Federaalii akka beeksanitti qorannichi kan gaggeeffame laaboraatoorii Instituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa wiirtuu qorannoo dhibee beelladoota biyyoolessaa dhaabbata qorannaa Anwar Hassan Institute Biotechnology Itoophiyaa Institute Fayyaa Hawaasa Adaamaa qorannaa Fayyaa Hawaasa Amaaraa laaboraatoorii Yuunivarsiitii Haramayaa fi Jijjigaatti. Itoophiyaan waliigalaan amma ammaatti qorannaa sumudaa vaayirasii koronaa namoota 16,434 gaggeessitee jirti. Egaan daawwattoota keenyaa waa'een gabaasni COVID-19 Itoophiyaatti kana fakkaata. Hadaraa hundi keenya uf eeggannoo gochuudhaan maatiin keenyas uf eeggannoo akka godhan gorsuun irraanfachuun nurra hin jiraatu. Biyya Morokootti sirreeffamtoota seeraan 300 ol vaayirasii koronaatiin qabaman. Qorannoon mana amala sirreessaa keessatti taasifameen sirreeffamtoonni seeraan 313 vaayirasii koronaan qabamuun isaanii mirkanaa'uu Morokoon beeksifteetti jirti. Kanneen keessaa 303 mana amala sirreessaa tokkicha Qo'aarzaazate jedhamu keessatti kan argaman yoo ta'u 10 ammoo manneen amala sirreessaa biroo 2 keessatti argaman jedha aangaa'onni manneen mana amala sirreessaa biyyattiin. Namoonni hedduun sirreeffamtoota yoo ta'an eegdoti mana hidhaas qabamanii jiru. Akka gabaasa BBC'tti qorannoon kun kan eegaleen torbee darbee namni tokko mana amala sirreessaa keessaa vaayirasichaan qabamee waan argameef. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma bor odeeffannoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.